dhaggeeffattootteen oduuteen jalqabaanii naannoo lixa Itoophiyaatti argamutti Gambeellatti rakkoo nageenya dhalateen kaleerra kaasee uggurri sochii kaa'ame. Waajjirri kominikeeshinii naannichaa dhiyeenya kana bakka adda addaatti walitti bu'iinsa boota jidduu dhalateen lubbuu nama darbuu fi qabeenyi mancaa'u ibsa. Hirpha gammachuu dabalee sanitti. Naannoon Gambeellaa ibsa baaseen galgala sa'aatii 1 eegalee hanga ganama sa'aatii 12tti namoonnis ta'e konkolaattonni daandii gubbaarra socho'uu hin danda'ani. Uggurri sochii kun yeroo hin daangeffamneef kaa'ame. Murtee kana kaabineen naannichaa walga'ii atattamaa taa'een murteesse. Naannichi tibba kana bakka adda addaatti walitti bu'iinsa sabummaa irratti ka'een goolamaa ture. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannichaa obbo Ugatoo Ading ibsa kamisa har'aa kennaniin naannicha keessatti rakkoon nageenyaa tibba kana dhalateen lubbuun namaa darbuu himanii lakkoobsa garuu hin eerre. Qondaalli kun ilaalchi gosaa fi sabummaa mankaraarsu naannicha akkaan qoraa jira jedhaniiru. Walitti bu'iinsi sabaa kun miira wal danda'uun haala waaraa ta'een akka furamu hojjechaa akka jiran dubbataniiru. Walitti bu'iinsa sabummaa irratti xiyyeeffate naannicha keessa irra deddeebiidhaan ka'aa jiru hawaasni miira wal danda'uun akka hanqisu gaafatan. Naannolee walitti bu'iinsi keessatti dhalatetti raayyaan ittisa biyyaa bobba'ee nagaa deebisuudhaaf tattaafachaa akka jiruu fi magaalaa Gambeellaa keessas poolisiin federaalaa humna naannoo waliin qindaa'ee hojjechaa akka jiru himaniiru. Mootummaan naannichaa walitti bu'iinsa tibbanaan qaamoleen hooggansaas ta'e kaan nagaa booressuu keessaa qooda qabaachuu malan akka seeratti dhiyeessu beeksiseera. Maddeen magaalaa Gambeellaatii BBC'n dubbise gaafa roobii manneen daldalaa fi hojii cufaa turuu himaniiru. Ibsi mootummaa kamisaa irraa eegalee tajaajila idileetti akka deebi'an dhaameera. Yeroo daanga'e keessatti humnoota nageenyaan ala namni meeshaa waraanaa qabatee akka hin sochoones ibsameera. Obbo Ugatoon nama meeshaa waraanaa kan sagalee qabuu fi hin qabne qabatee argame kamuu irratti mootummaan tarkaanfii barbaachisu akka fudhatu dubbataniiru. Naannoo gama lixaan Sudaan Kibbaa kan ofiifuu rakkoo nageenyaa qabu baatii caamsaa keessa magaalaa Gambeellaatti walitti bu'iinsa dhalateen yoo xiqqaate namoonni 7 ajjeefamuu fi kaan biroo immoo madaa'uun gabaafamee ture. Waggaan dura immoo hidhattoonni Gambeellaa fi waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan Shanee jedhu aleellaa raawwatanii namoonni kurnaan lakkaa'aman ajjeefamanii turan. Naannoo Gambeellaa keessa saboonni akka Anyuwaaq, Komoo, Majangar, Nuweerii fi Oppoo jedhaman lammiilee Itoophiyaa kaan waliin keessa jiraatu. Lakkoobsa uummataa kanaan dura lakkaa'ameen uummanni naannichaa miliyoona 1 gadidha. Naannolee Itoophiyaa lakkoobsi uummataa xiqqoon keessa jiraatu keessaa tokkodha. Kanaan dura irra deddeebiidhaan aleellaawwan sababa bu'uura godhatan naannichatti mudataniiru. Akkasumas hidhattoota Sudaan Kibbaarraa seenaniin aleellaan darbee ni raawwata. Akka dhaabbanni biyyoota gamtoomanii jedhutti naannichatti baqattoonni Sudaan Kibbaa 100,000 lakkaa'aman keessa jiraatu. Oduu biraan miidiyaaleen keenya biyyattiin fiixee qileer jirtuuni pireezidantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoo fi hoogganaan dhaabbii mormituu Raayilaa Odingaan barfachuu dura falak godhan gaafatan. Galaana Balaay dabalee saniitti. Barruuleen Keeniyaa beekamoon biyyattiin rakkoo hamaatti galuu dura pireezidant Wiiliyaam Ruutoo fi hoogganaan dhaabbii mormituu Raayilaa Odingaan rakkoo jiruuf furmaata nagaa akka dhiyeessan waamicha godhan. Miidiyaaleen maxxansaa Keeniyaa kun waamicha kana taasisan mormiin daballii gibiraa sababeeffatee guyyaa lammaffaaf kutaalee biyyattii keessatti gaggeeffamaa wayita jirutti dhaabni Raayilaa Odingaan dursan gibira mootummaan liqaa deebisuu fi carraa hojii uumuuf jecha dabale balaaleffachuun mormii guyyaa 3 roobii hanga jimaataa turu waameera. Mormii guyyaa jalqabaa kaleessa gaggeeffameen bakka adda addaatti walitti bu'iinsa hiriirtotaa fi qaamolee nageenyaa gidduutti dhalateen lubbuun namoota 6 darbuu miidiyaaleen Keeniyaa gabaasaniiru. Barruuleen Keeniyaa The Standard, Daily Nation, The Star fi People Daily jedhaman ibsa ejjennoo waloo baasaniin Keeniyaan fiixee qileerra jirti jedhan. Sababa gaarratti hundaa'uun falliin kaa'amu yoo ta'e dukkana keessaa ba'uun rakkisaa ta'utti gallaa jedhaniiru miidiyaaleen kunniin. Ibiddi amma qabatee to'annoo ala ta'ee bal'achuu isaa dura to'achuuf Ruutoof Raayilaa gubbaa gaafatama guddaatu jiras jedhaniiru. Miidiyaaleen kun Keeniyaan waraana waliin biyyoota ollaashee keessatti gaggeeffamaa turan irraa ooluuf wabiin qabdu jedhanii gara walfixuutti deemuurraa akka ooltu waamicha godhan. Miidiyaaleen kun mormitootnis karaa gaafatama qabuun komii isaanii akka dhageessisan, poolisiinis tarkaanfii humnaa olii fudhachuurraa akka of qusatu gaafataniiru.
Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad biyyi isaanii biyyoota waggaa tokko olii fi waraanaa jiran jidduutti akkaataa nageenya buusuun danda'amirraa akka hojjetan ibsan. Guyyaa irraa pireezidantii Yuukireen Volodimiir Zelenskii bilbilaan dubbisu tiwiitarii isaanii irratti kan barreessan ministeerri muummee Abiy dhimmoota biyyoota lamaan walitti fidanii fi dantaa addunyaa eegsisan irratti mari'achuu himu. Akkasumas akkaataa wal dhibdee Yuukireenii fi Raashiyaa karaa nagaan furuu danda'amirratti dubbachuu ibsan. Biyyoota addunyaa qamadii Yuukireen irra galchan keessaa tokko taate Itoophiyaan sababa waraana Yuukireen hanqinni mudatee isii miidhuu himan. Wal fakkaatuun Raashiyaan dooniiwwan gara buufataalee galaana Yuukireen deeman akka xiyyeeffannoo waraanaatti ilaalaa jechuun erga akeekkachiisteen booda gatiin qamadii addunyaa dabale. Mooskoon dooniiwwan midhaan fe'an galaan gurraachirraa nagaan akka darban waliigaltee Turkiyeessaa of baafte. Pireezidantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin fedhiin isaanii yoo guutame waliigaltee midhaanii kanaatti akka deebi'an himan. Kunis baankii qonnaa Raashiyaa sirna kaffaltii idil addunyaa walii wal qunnamsiisuu dabalata. Ministeerri barnootaa qormaata ba'umsa yuunivarsiitii yookiin exit exam barkanaa akka biyyaalessaatti yeroo jalqabaaf kenname bu'aan argame kan nu rifachiisee miti fooyyaa jedhe ministeerri barnootaa kan qormaatichi qopheessee qoreetti hoogganaan dhimmoota akademii dhaabbilee barnoota olaanoo kataan Dr. Eebba Mijaana qormaatichi kan jalqaba ta'ullee waan addaa miti jechuun dubbata. Koomiiwwan kenniis qormaata kanaa ammallee deebiin argatanii fi kaan irratti Waayilikii Galaana Balaayii dubbise. Jalqaba bu'aa qormaata kanaa akkamiin argitan jedhee gaafate. Yaagaa yeroo qortuuti namni yoo hojjete sirriitti hojjetamee qabxiin gaariin akka dhufu bu'aa gaariin akka dhufu barbaadda. Ammas waan nun asirra miti qabxiin dhufe rileetiivili fooyya'aadha kan jedhu qabna. Tole. Egaa qormaatni kuni maqaa exit exam jedhamuun eebbifamtoota yuunivarsiitii maraaf yeroo kennamu kun ka jalqabaati gaaffiiwwan hedduun ka'aa turanii qophiin gahaan hin godhamne waan jedhu. Qabxii argame kana ilaalcha keessa galchuudhaanii komiiwwan ka'aa turanii fi yaadni keessa maali? Qophii jechuun maal jechuudha? Qophii jechuun anaaf barataan tokko yeroo mana barumsaa keessa jiru tokkotti qormaata qoramuun waanuma jiru waan haaraa miti. Itoophiyaa keessattis waan haaraa miti. Addunyaa irrattis waan haaraa miti. Qophiin hin jiru namni jedhu digirii kennuudhaaf immoo qophaa'edhamuun qophoofni namichi kun qophiin hin jiru jechuun digirii nuti laannu digirii sobaati. Garuu exit exaamiin immoo hin sodaachisaa han jedhu waan ta'eef anaaf wal dhiita waan ta'eef from the very beginning point of argument isa mataansaa dogoggora. Karaa tokko barsiisneerraa barattoonni gaadhaa digirii laannaa jennee odeessina. Barsiisaas ta'uu, liidarshiippis haa ta'uu, maalis haa ta'u. Karaa tokko immoo lakkii qophiin hin jiru qormaanni kun qoramuu hin qabamu yeroo jedhamutti wal dhiita waan ta'eef falaasii akkasiiti qulqullina barnootaa irratti rakkoo fi gadiraa dhiibbaa guddaa kan fidee jiru jechaadha. Kanaaf ilaalcha irraa kan ka'e ilaalcha dogoggoraa waan ta'eef ilaalchi akkasii sirraa utira jiraata kan jedhu anan qabu. Qormaanni kun qormaata addaa miti. Qormaata kana kan qopheessu barsiisotadha. Qormaanni kun kan qophaa'u barnootuma baratamaa jiru keessadha. Piroograamii jiru irraati waan ta'eef waan isa godhe hin jiru. Naashinaalii kennamuu isaarraa kan hafetti wanti adda isa godhu. Tole. Garuu amma fakkeenyaaf yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa jiranii galtee barnootaa qabanii fi ogeeyyii yookaan barsiisota ittiin barataniini garaagartummaan jiraa jedhanii immoo namoonni kan biroon kaasan jiru fakkeenyaaf yuunivarsiitiiwwan dhaloota lammaffaa sadaffaa. Kun Itoophiyaa duwwaa miti hin baay'ee. Kun Itoophiyaa duwwaa otoo hin taane addunyaa kana guutummaatti manni barumsaa garaagara. Qaawwa sana utuu dhiphisuudhaaf jalqaba hojjetamee warra jedhantu jiraafan isarrattis deebii keessan barbaade. Kanaaf amma suma sirriitti kuni argumentiidhuma loojikaalii hin taanedha. Argumentiiwwan dhiyaatanii keessumaayyuu qormaatiin baay'insaa wajjin wal qabatanii dhiyaatanii tokkoon isaanii fudhatama waan qaban hin jiru. Digirii kennuudhaaf inni waan hundumaa godhateeti barsiisaa gahaa qabna jedhee kenne qormaata biyyoolessaa kennuudhaaf barsiisaa gahaa dhabeessan argumentiisaatu kompiliitilii fudhatama waan hin qabneef ansii kaasaa jiraani. Gara fuulduraatti istaandardii addunyaa wajjin kan wal simu ta'ee ijoolleen keenya kan asii ba'an kun addunyaa wajjin kan dorgoman waan ta'eef gama sanaan qopheessuudhaaf barbaanna gara fuulduraatti.